Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channelii YouTube Abdul App barnoota haalan barbaachisaa ta'e takka isinii qabadhee dhufeen jira. Akkaataa geemii bilbila irraa qabdan live TikTok irratti taphattan yookaan immoo viidiyoo adda addaa viidiyoo waraabamee bilbila keessan keessa jiru haala ittiin live TikTok irratti dabarsuu dandeessan geemiis tahee akkasuma viidiyoo gaalarii keessaa qabdan haala salphaa ta'een live TikTok irratti video dhuma waraabamee lafa jiru akka live TikTok irratti dabarsuu dandeessu. Appii TikTok kanarra seennee waliin haa ilaallu. Stepin isaa baay'ee salphaadha. Games taphachuu yoo barbaadan live irratti akkasuma yoo video waraabamee lafa jiru live TikTok irratti dabarsuu barbaadan egaa ida'uu kana tuqannee gara fuula duraa deemna. Game irratti taphachuuf akkasuma video waraabamee jiru akka live TikTok irratti dabarsuuf jechuudha. TikTok dhuma kanarraa appii dhuma TikTok bilbiluma keessanirraa ida'uu tuqattanii yeroo seentaniigaa kaameeraa jira, template jira, jala kana mata duree sadii jira. Kaameeraa, template akkasuma live mata duree jedhutu jira. Mata duree live jedhu jala seenna. Mata duree live jedhu jala yeroo seentan mata duree live jedhu ammas waa sadii of jalaa qaba. Go live device kaameeraan live ofii keessanii seentanii irratti dubbachuudhaafi inni jalqaba device camera ka jedhu jechuudha. Yeroo gara cinaatti hatooftan achuma jalaa mata dureedhuma live jalaa jechuudha. Mobile gaming kan jedhu jira akkasuma live studio jira. Mata dureedhuma live kana jalaa gaan mobile gaming fayyadamnaa jechuudha. TikTok need your screen record permission for viewers to see your screen in real time. Kana jechuun TikTokiin eeyyama barbaada akka bilbilli keessan screeniin bilbila keessanii namoota isin daawwataa jiranitti mul'atuuf jechuudha. Sanaafuu mobile gaming isa jedhurra keenya jechuudha. Device kaameeraarra osoo hin taane mobile gaming mata dureedhuma live jala mobile gaming isa jedhurra keenya jechuudha. Kunigaa obboleeyyan live seenuu eegaltanii fooloon keessan kuma darbe. Sanaan booda go live kunas jira. Go live tugna. Garuu sanaan dura settingin ni jira, landscape wanni jedhu, video quality qulqullinni video wanna adda addatu gubbaa sanarra jira. Setting jira, landscape jira. Setting kanarra tuquudhaan akka namni gift isinii kennuu danda'u gift on gochuu dandeessu. Live gifts ka jedhu kana on gochuu dandeessu yeroo isin geemii taphattan yookaan immoo video barbaadan achirra dabarsitan jechuudha. Landscape kun bilbilli ol dhaabatee akka inni mul'atu yookaan immoo dalga ciisee akka inni namatti mul'atuuf 16:9 yookaan 9:16 achirra tuttuqaa jijjiirtu garuu geemii filattantu murteessaadha. Sanaan booda video quality jira, qulqullina video 360, 720, 480 jira. Quality bareedaadha yoo barbaadan 720 irra kaa'uu dandeessu. Sanas jijjiiruu barbaannaan video quality irra tuqxanii 480 irra keessu. Isa qulqullina isa dhumaa yookaan immoo kan bareechinee hin qulqulleessine ka data isin jalaan fidne yoo barbaadan 360 irra keessu. Sanaan booda go live tuqxu jechuudha. Go live tuquudhaan gara live itti deemna. Garuu go live goone start gochuu keenyaan dura Gaafii tokko nu gaafata. TikTok will start capturing everything that display on your screen. Wanni screenii keerratti wanni isin keessa seentan fakkeenyaaf yoo WhatsApp irra seentan yoo setting keessa seentan wanti hundinuu TikTok live sanarratti ni mul'ata jechuudha. Start now ka jedhu tuquu dandeessu. Yeroo tuqxan yeroo tokko gara setting isin keessa yeroo jalqabaa yoo ta'e jechuudha. Jalqaba keessa yoo ta'e gara setting bilbilaa isin geessa. Garuu as dhufuu keessaniin dura yoo barbaadan setting bilbilaa irra waan takka banuu qabdu. Setting bilbila keessanii irra seentu. Setting bilbila keessanii irra seentanii appii TikTok irra akka inni yeroo gidduu tuqamee ba'e yookaan floating window akka inni dalagu gochuu qabdu. Setting irra apps ka jedhu irra seentanii bakka application hundinuu TikTok, WhatsApp, Imo, Telegram hundinuu itti argamu deemuudhaan TikTok irra deemtu. TikTok banattanii waan isin oonii gootanii itti seentantu jira jechuudha. Yeroo jalqabaa ta'u oonii gochuu qabdu kana. Yoo jalqaba keessan tahee jechuudha yeroo hunda isin hin gaafatu. TikTok irra appii TikTok irra deemtu jechuudha. Settingii keessan keessa appiin TikTok kunas jira. Appii TikTok kanarran tuqadha. Sanaan booda gara gajjallaa kana yeroo gadi deemtan haala kamiinuu isiniif fidu app that can appear on top ka jedhu kanarra tuqxanii app that can appear on top isa jedhu kanarra tuquudhaan oonii gochuu qabdu jechuudha. Yoo ofii jiraate oonii gootu jechuudha. Allow permission ka jedhu oonii gootanii gara kanatti deebi'uudhaan
mobile gaming jira go live ka jedhu tuytanii start kana tuytu jechuudha. Start isi jettu tuytu jechuudha. Cancel if start tas jira. Start now ka jedhu kana tuyne gara live deemna jechuudha. Start now yeroo isin tuytan game fidadhu isiniin jedhee barreeffama akkasii game maqaa geemota adda addaa isinii fida. Yoo feetan game app isaa yoo bilbila irraa qabaattan search gochuu dandeessu yookaan immoo asumarraa ka feetan takka filattu. Ka isin tole tokko filachuun gara fuula duraa isin geesse live isin eegalchiisa jechuudha. Amma wanni screen kiyya irratti an agarsiisu marti isaa asirratti ni mul'ata jechuudha. Amma seeneen jira. Let the game begin jedhe maqaa game isin filattanii isinii kaa'e open isiniin jedha. Open subway waan jedhu game jedhu fida. Open game isa jedhurra tuqattu jechuudha. Sanaan booda yeroo isin kadhatu itanii gaa inni nu gidduudhaa isinii baasa game barbaaddan game sana Play Store irraa gadi buufattanii jalqaba qabaachuu qabdu. Asirratti akka barbaaddanitti game san taphachuu dandeessu jechuudha. Screening keessa wanni isin asirratti agarsiiftan marti isa achirratti darbuu eegala jechuudha live irratti. Yoo barbaadan video taphachiisuu dandeessu. Wannichi garuu kan inni uumameef game bilbila irraa qabdan game barbaadan asirratti taphachuu dandeessu jechuudha. Screen recording waan hin dalagneef bakka lamatti screen recording isaa yookaan live-icha pause godhee akka inni live-ichi hin dalagne godhee dhaabee isinitti agarsiisu. Live-icha amma pause godheen jira. Yeroo isin gidduu tuytanii baatanii waan feetan agarsiisuudha jettan screeniin xiqqoon tokko haala kanaan yeroo nama koomentii godhu waan adda addaa asirratti salphaadhumatti xiqqoodhaan isinitti agarsiisa. Sanaan booda isin geemii barbaaddan aappii isaa banuudhaan irratti taphachuu eegaltu jechuudha. Neetworkii bareedaa qabaachuu qabdu geemii bilbila irraa qabda waan feetan irratti taphachuu eegaltu wanni isin taphattan sun achirratti darbaa jechuudha. Yoo feetan gaalarii keessa seentanii viidiyoo waraabamee jirus irratti gadhiisuu dandeessu jechuudha. Wanni isin asirratti bantan guutuun isaa live achirratti darbaa jechuudha. Livein sun achirratti gadhiifamaa jechuudha. Wanni isin asirratti agarsiiftan guutuun yookaan wanni isin bilbila keessaa baatanii gootan guutuun isaa live TikTok irratti darbaa jechuudha. Kanaafuu go live dhuma tuytanii live san go erga gootanii booda game sana open gochuudhaan gidduu tuqee inni nu isin baasaa yookaan immoo gidduu tuytanii baatanii game taphachuu barbaadan sana bantanii irratti taphachuu eegaltu. Wanni isin screen irratti mul'iftan marti isaa achirratti sirriitti mul'achuu eegala. Yeroo cufuu barbaadan indiidhuma gochuudhaan akkuma live kan cuftanitti jechuudha cufuu dandeessu jechuudha. Steppiin isaa baay'ee salphaadha. Haala kanaan live irratti geemii bilbila irraa mobile irraa qabdan live TikTok irratti dabarsuu dandeessu. Akkasuma viidiyoo waraabamee lafa jiru akka live TikTok irratti dabarsuu dandeessuun isiniin jedha. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Like share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.